Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota fi dhaggeeffattoota keenya nageenyi rabbii guddaa isinirra haa jiraatu. Egaa bakka jirtan hundatti sagaleen kun warreen arkaa jirtanii fi dhagayaa jirtan roobni biyyoota hedduutti guddatanii biyyoota hedduu miidhaa waan jiraniif akkasuma namni guddaa fi xiqqaan keessa lafaatii waan dadhabee jiruuf akkasuma ijoolleen baratanii fi ijoolleen gara barsiisaan gara mana barumsaa waan deemuu dadhabaniif isin bakka tanitti du'aa jajjabeessaa jechuudhaan karaan fi akkasuma iddoon namni keessa deemuun bilookii keessa deeman sochii dadhabamsiisee jira. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyya bakka jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaa isinirra haa jiraatu jecha biyyoota hedduu keessatti roobni guddataniitiin waan qabaniif ergaan tokko yoo nu qaqqabsiiseetiin jedhu kaan mana jala seenee kaan mana jalaan bayaa kaan itti guddateetiin mana garagalchaa jira waan jedhan. Kanaaf ammaan tana horiin dhaabbiitti jira, namni dhaabbiitti jira, sochiitii lafaatiin dadhabsiisee jira. Kanaaf bakka jirtan hundatti du'aayin roobaan akka rabbiin biyya mokorri, caamaan akka rabbiin biyya mokorri. Garagarree kanaayyuu kunoo wala tokko fudhannee nama irratti qaarisee nama lajjeefne. Roobummaan kun? Roobummaan kun nama lajjeefne ammoo nu kadhadhaa rabbi jedha. Haa jabaannu mana keessaa fi ala keessatti haa jabaannu isiniin jedha. Ergaan kiyya kaasirraan isin qaqqabu namoota tokko dubbiseetiin yoo ilaalu mee namni kun maal bayanii dhaggeeffatan. Rabbi kun akkanatti kun dubbiin badde rooba gana gabta kana garreenu aga lafaa kaane wayyoon irraa kadhatta roomaa qabdan maali ma kadhannaa halaaka kana oli maali nasi qaataree amma kun barama mudhii gahee achi dhaalammoo eegasi wacha duwida gahee jedhe wacha lubbuun gahee jedhe maal tagaaf ambii gaaf walaa jettisanii nurraa kadhadhaa rabbi ittiin jedhan mana garagalchuun horiin lafaa dadhabuun mana jiisaa jira waan jedhan ofii dhagayaa jirtanii miikunuu meedaalaa caqasaa. Garagarree kanaayyuu kunoo wala tokko fudhannee nama irratti qaarisee nama lajjeefne. Roobummaan kun? Roobummaan kun nama lajjeefne ammoo nu kadhadhaa rabbi jedha. Allahu ta'ala rabbiin guddaan nu bira haa jiraatu du'aayiidhuma jabeessaa karri socho'an dhabamee jira akkaataa rabbiin kun balaa hunda rabbiin irraa furmaatutti du'aayii jabeessaa isiniin jedha insha Allahu ta'ala bakka jirtanitti. Ergaa kanaa fi kanneen hundumaa akka kanaa gaditti argitan hundaa sheer, sabiskiraayibii fi laayikii hin dagatinaa insha Allah. Karaadhaan namni keessa deemu dhoqqee fi bishaaniin badanii bishaan karaa cidhanii namni guddaan akkatti keessa deemu arkaa jirtan. Akkuma viidiyoo kanaan isin agarsiisaa jirru kanneenee fi kanneen kana fakkaatan caalaa iddoo mara deemnee waraabuun nutti mijjooyne. Egaa kanneen manneen garagalanii fi manneen bishaan keessa seenanii jalaan ol garagalaa jiran biqilaan diimatuu fi kanneen deebi'uu hin dandeenye yoonii fi roobni irraa caamanillee. Kanaaf isin bakka jirtanitti akka jajjabaatanii du'aayii jajjabeessitan balaan Filisxiinii fi balaan roobaan nutti heddummaate akka nurraa ka'u. Kanaaf ergaa kana sheer, sabiskiraayib, laayik hin dagatinaa.